Fnaa garuu Sumayyaa siin dhiisu akkanatti si garagalchee ilaal akkana si garagalchee akka mooppiti akka maadaamii mooppitti qabeen akkanatti ilaalu akka mooppittiin si godha mooppi si godha laal siin dhiisuan akkana si garagalchee akka shaffaaxitti si hojjedha shaffaaxii maadaamii si godha ani ayyuu miti ani sirrittoo si callisnee si ilaallu wanna si sodaadhisti fakkaatee yoon si callisu hoo callisnee si ilaallu hin baay'ifate asara taa'uu barbaadde bar hin baay'ifate sirrittu dhageessemi ayyuun paaspoortiin qabdu nama paaspoortii baasuuf hin qabdu nama beektu jettee callisee nalaatti jettee yaadi har'a bor osoo hin jedhin guyyaa osoo ittiin kennin dirree ta'aa deemee dirree ta'aa yamanis si dhufa yamanitti ol argina ani immoo akka haasa'utti gocha irratti illee tokkoffaa akka ta'e beektu haasa'ee qofa hin callisu akka keetitti sodaadhee biyyarraa gara biyyaatti hin deemu sifin dura dhufa si biran dhufa maal akka jettu waliin ilaallaa hin sodaadhu si sodaadhu abadan si sodaachuu dhaadannoodha dhugaa rabbii dhaadannoon akkana wali gad dhaadataa jira manni ayyuun baay'ee dandeettii baay'ee aartee eekamtee jirti kabada. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoonni koo dhugaa rabbii ayyuun baay'ee tokko aartee bakka garaa kutattee amma jabaattee jirti. Mucayyoon ammoo waan jette kaawjeera oolchiti akkasiin urbaante akka nama kaawwanillee afaaniin haasoftu. Amma Sumayyatti dhaadataa jirti kabada kana yemanii deematteerti dirree dawaarraan kalaas yemanii baaraan deematte kalaas paaspoortiin nan barbaachisatte kalaas guyyaa muraasa keessatti ani yemanitti argamuu qaba dirqamatti bakka dirqama dhaqee Sumayyaa sallikki galchuu qaba sababaan saayidoon gisee mara garmasiin deema asitti yoo galte takka baandar galti takka gondaretti dhugatti takka dirree dawaa keessa deemte dhugatti takka finfinnee keessa deemte dhugatti bakka hunda birri baasii gara deema maaliif jala deema maaliif bisinasa fixa maaliif birrii fixa maaliif gadi hin teenne maaf ismi gala deddeema walii gad deddeemti inni ammoo jala baafata birriin kun hunduu kan saayidooti birri saayidoo jechuun birri kiyya jechuudha akkamitti birri tana taphatti waan deemattee deemte qurxiidhaan baduudha yoon taa'etti taa'uudha inni maaf faana deema isaan taa'ee dadhabee amma isii san dhaqee likkiitti himatte akkasiin galtee Itoophiyaa teettoo kan akkasiin adabattee teettuu gudhaa amma yamanii dhaqee likkiitti himaa yamanii dhaqee likkiitti himaa jechaa jirti saayidooni daamantii yenee miidhaminii akkasuma Sumayyaan fuutee ijoolleetti yookiin aramni jalaa fudhatti yookiin maanii jetti ani ijoolleetti gatee biyya kanan taa'u jedhee saayidoon kaleessa akkas yamanii deema jedheera tikkeetti darasee maradhee deema jedheera ayyuun sabaa kana kaleessa birri ankaawunti qabdu irraa birri 400 Awaash baankii irraa Oromiyaa baankii irraa Nigdi baankii irraa baankii qabdu hunda irraa birri 400 fakkeenyaaf baankii 7 qabaate baankii 7 san irraallee baankii tokko irraa 400 waan qaburraa 400 fuudhee fi ankaawuntii isirratti naqee fi akka deemu hayyamtee fi jirti amma immoo birri san fudhattee kaatee amma yamanii deemee rabshaa kaasuu qaba dirqama Sumayyaa sanuu anatu likkiitti himatte Sumayyaa sanuu anatu likkiitti galchaa mimicciiree sosokkuumee lafa gadi kaayaa jettirti ina garra kaamee yamanii deemtii karaa qabanii deebisanii jaarsummaa jedhanii deebisanii diraamaan isaanii dhumataa hin jiru kaanullee itti bashannannaa akkasitti amma Sumayyaan yamanii deema jechaa jirti saayidoon daamantii jettu naa tara jedhee beerran galafa gannaxe biraa deemee jira isheen engadda dhufte akka sakkataatiin beeku sunis of ajjeesetti of ajjeefte inuma jiraatti irraa hin beekne amma saayidoon garuu daamantii naa tara kaleessa gara yamanii imalee jira ini mana ini deema jedheera garuu baraaree dhiise irraa hin beekne ayyuun garuu birra ganaa naa xumanii deemtetteen siina qabaan qaburraa siina qadheeni jira ayyuun birri naannaan wanti an barbaadu hin jirretteeni birratti san fudhattee dhuftee birri sanni argatee dhuftee irraa hin beekne waan akkasii takka baara akkasii fiddee dhugaa rabbii Sumayyaa yoo dubbanne Sumayyaa miskiina ofiitti dhaqanii Sumayyaa tuqan malee Sumayyaan abbaa manaa yaraa fudhannes waan jara sin tunne bakka heeni jireenya kee jiraadha daamantii guddifadhattee yamanis deebitee yaani kana amma wanti dhaaduu ga'e badee dhufanii dhaaduu ga'e hin jiru jechuudha namaa seeyanii ofiidhaa namatti nyakkisuun aada maleedha jechuudha kanaafuu amma ayyuun keessa kukkuttee illee keessa babbaddee jechuudha amma hin dhiisotti karaas micciiree lafa kaa'atte
mimmicciree lafa isii godha. An ayyuu ta'uu na beeki. Anammoo waan jedhe sana hojiirra oolchaa sanis akkasitti beeki. Akka nama biraa sanitti ana ilaalini. Ani ayyuu miti yoo mimmicciree lafa gasen kaayini. Maaliif bisinesa keenya taphattaa? Maaliif birrii keenya taphattaa? Dawas jirtu as seera deeme birrii fixe Saidooni. Takka Gondaree deemtaa, takka Baahir deemtaa, takka Madiriyoo deemtaa, takka Kasiyoo deemtaa, walgad deemsa keessatti birrii kan kee Saidoo si soquuf birrii baasa. Ati walgad deemu birrii baasta. Birriin hunduu kan Saidoo irraa dhufu waan ta'eef birrii Saidoo baddechuun birriin kee baddechuudha. Kanaafuu anatu likki si galchee likki si adabsiisee adabattee akka teettu si goosaa. Eeggadhu Yamanitti anas faana dhufaattee jirti. Ayyuu Yamanii dhuftee jirti. Welcome jennaan ka Yamanii. Warri Yamanii jirtan jabaadha. Sirritti hafila godhaa fi eeganna. Qaroo ayyuun badduudha dhufte taanaan ijoollee Saidoo Rabbi Aatisu ennaga. Ijoollee Saidoo Rabbi Aatisu isin waan biyyatti duubatti hin deebitu dhawaa taanaan akkasin beetasanii. Sumayyaa namoo dhamalaafti dhugaa Rabbi. Nama akkas dubbatus nama akkas harka darbatanii miti. Tun ammoo maraattuudha. Saidoo dhuguma gaafasitti dabalamee abaaramee natti fakkaata. Jireenyi isaa harkaa babbadee asiin kana jetti, achiin kana jetti, asiin kana jetti, mushaakila isaa keessatti jireenya akka wal dhoofsiftee ijoollee isaa nagaan taa'ee guddifatu ijoolleen gaas deemti. Takka Itoophiyaa Gondar keessa deemti, takka Baandar keessa deemti. Ijoolleen jidduu kana dhumattee takka raayisitee mana qabbanaa keessa teettu. Ijoolleen azabamte gidduu kanatti. Kanaafuu Saidoolee Rabbi alaafisuu fi sadaffaa sun ammoo akkam taate of ajjeeftee moo sunis of ajjeesattee niitii sadaffaallee Saidoon kana dhiisee amma ijoolleetii yennaa taraa ani ijoolleetii aramni sun ilaa fudhattee Sumayyaanis ijoolleetii wajjin miidhamuu qabdu dirqama ijoolleetii deemee ilaalee dheera. Amma kanaafuu asiin afaa sodaatte natti fakkaata. Yamanii deema bakka du'ee jira dhiyettee jirti wal argaa Yamanii itti ka. Kamtu yennaan ka Yamanii haadhoftuu imalaalla. Mushaakila kun akkana akkaataa namni gaafa bultii namaa keessa seene. Inaafaan ammoo likkii yoo tarillee cinqaadha. Akkasitti ayyuun amma dirree dawaarraan ol calqabee laal miidhaan itti muddee hanga Somaalee hanga karaa kaasila Yamanii deeman kana intinaa dhufan kana wayyaa itti muddeetti paaspoortii isaaniis hin barbaadu akkan paaspoortii hin qabne beekanii jiru waan akkanarra hojjetaa jiran waan ta'eef alluutti tiyyaa paaspoortii tartimaan ta'e guyyaa tokko keessatti ani Yamanii argamuu qaba dirqama. Sumayyaa matanuu aan likki itti himuu qaba. Takka Itoophiyaa deemti takka Yamanii deemti gidduu kanatti birrii waan dhumataa jirtuu fi akkasiin adabattee teettu allukatii galatti cabsee lafa kaayessa sokkoomee micciiree haala ishee akka maasikaatti gattufatte bakka yoo walii wala akkana dubbiin waan akkanaati. Diraamaan jaraa gaafa dhumatu irraa hin beekne qaxxal jennaan qaxxalee akkasitti kaa'amma kuloo asirraa wal ganii jiranii shismakka ayyuun darajaa kana geette jecha wal magaalatti kulu inaafaa waan nama goone hin qabu jechuudha. Inaafaa yoo jedhan wayi afaanuma seeyanii badaadha jechuudha. Akkasitti ammasiin kuloo bakka ofirraa kaa Yamanii deemuutti jechuudha. Yamanii deemtee fatattee teettee achi viidiyoo numaatti ta'ee achi dhuftee rabshaa kaasuuf deemti ta'ee kaanii malaallaa. Yamanii na agartan jirtee jirti. Dhaadhuun kaawwata biraati. Saidoo Rabbi alaafisuu beerri irratti wal fixxee ijoollee isaatiin gargar facaasanii Sumayyaan gaara nyaatti haga feetee saba feete amaarayyummaa yoo taates maali dubartiidha waan ta'eef namni tokko isii Oromoodhaa yaaduu jedhanii kas ta'u qabu maaliif Oromummaa maaliin qabu bultii keessatti gaafa namni tokko bultiidhaan walitti ijaaramee waggaa meeqa laffaanii jireenya fooyyeffatanii jiru kanarra gahu jechuun namni biyya namaa hojjetu hunduu ni beeka. Kanaaf isiin Oromoo isiin amaara jechuun qabanii jaartii duraatti qaba waan ta'eef